Ashamaa akkam jirtu kuni websiteedha. Websitiin kunis immoo maalidha? Websitii hojiitidha. Namoota poopulaayivii jalqabuudhaaf jedhanii yookaan immoo namoota gara hojiitti galuudhaaf jedhaniif karaa sirriidhaan keessattuu namoota affeerree karaa sirriidhaan akka isaan bananiif websitii gargaarudha jechuudha. Websitiin kunis immoo afaanota sadiin hojjeta. Bakka kanarraa akkuma argaa jirtan afaan Oromoo, Amaariffaa, afaan Tigiriffaa fi afaan Ingiliffaatiin hojjeta jechuudha. Kanaaf akkasitti tuttuqnee afaan jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf kunoo gara afaan Oromoo irraa gara Amaariffaatti jijjiiruu barbaade alaabaa Itoophiyaa kanan tuqa. Kunoo xiqqoo shakkas argadeen booda haala kanaan gara Amaariffaatti na jijjiira jechuudha. Tigiriffaa yoon barbaade immoo isa kanan tuqa. Ammas isuma duraan afaan Oromootiin jiru afaan Tigiriffaatiin haala kanaan fida jechuudha. Gara Ingiliffaatti yoo barbaadan kunoo alaabaa Ameerikaa kana ni tuqxu. Sana booddee haala kanaan Ingiliffaan dhufa jechuudha. Kanaaf nama afaan kana danda'u afaan arfaniinuu nama affeeruu dandeessu jechuudha. Yookaan immoo bakkoota TikTokii yookaan immoo wantoota biraarallee kaa'uu dandeessu jechuudha. Garuu TikTok irraa yeroo buustan wantoota akkasii isinitti dhufuu danda'a. TikTokii namarraa erga galtanii linkicha akkasitti tuqxaniin booda akkasitti isinii bada. Sana booda bakka tuqaa sadii gubbaarraa xiyyaan isinitti argisiisee tuqxu. Erga akkasitti tuqxaniin booda akkanatti isinii bana open in browser isa jedhu kana tuqxu sana booda jechuudha. Erga isa tuqxaniin booda xiqqoo ishii akkasitti erga barbaadeen booda aappii keessan isinii bana jechuudha. Warri akkasitti isinii baduu didee isin rakkise haala kanaan banachuu dandeessu. Kunoo amma banee jira akkasitti isinii bana jechuudha. Kunoo amma banee jira. Yeroo tokko tokkodha malee ammatti aan fakkeenyaaf ana biraa ammatti sirratii jira. Garuu yeroo tokko tokko wantoonni akkasii isinitti dhufe wanta isin naasisu hin jiru jechuudha. Yeroo tokko tokko wanta aappichi dhoowwee fida malee wanta biraatiin miti. Ammatti naa banee jira. Yeroo tokko tokko garuu namoota kan biraatti diduu danda'a jechuudha. Kanaaf wanta isin naasisu yookaan immoo wanta bitaa isinitti galuu hin qabu jechuudha. እና kana fakkaata websiteechi kana fakkaata amma akkaataa kamiin gara hojiitti galuudhaaf waan ta'eef akkaataa kamiin aappicha kan buufnu viidiyoon ibsu bakka kanarra jira waan ta'eef viidicha bakka kanarra yookaan immoo gadi tuqxanii viidicha laalaa aappicha buusuu dandeessu jechuudha. Kanaaf gara viidiyootti deemna.